daqiiqaa 30 keessatti illee xumuruu hin danda'u. Yeroo tokko tokko hawaasa keessatti keessumaa immoo dubartoota biratti jecha tokko nan dhagaha. Kunis barnoota koo addaan kutuu kootti bakkan gahuun qabu otoon gahiin hin hafee kan jedhamu irra deddeebiitiin nan dhagaha. Kabiraa immoo otuun carraa argadheera ta'ee kuni naaf mala ture jireenya akkanaan jiraadhaa kan jedhu hedduminaan ni dhagahama. Sadarkaa barnoota kootiin hanga xumuraatti jechuun digirii sadaffaa PhD baradheen xumureera. Saalaan immoo dubartiidha. Barreeffamoota yookiin artikiliiwwan 4 akka sadarkaa addunyaa irratti dubbifaman illee nan qaba. Haadha kiyyatu haadhas abbaas taatee anaa fi obboloota koo dubartootaa 3 nu barsiistee nu guddistee. Ani haga digirii sadaffaatti baradheera. Obboloonni koo 2 immoo kolleejjii qofa dippiloomaa baratanii gaa'ela kan dhaabbatanidha. Haati koo gabaabbadheen yookiin immoo umurii gara gadiittis ta'ee giddu galeessaatti heerumuu dhiisuun koo baay'ee isheetti tola. Booddeerra garuu haadha koos gaabbisiisee erga isheen boqottee booddee immoo anaaniyyuu jireenyiin jiraadhee na gaabbisiisee. Har'a abbaa manaas hin qabu, ani ijoollees hin qabu. Umriin kiyya garuu gara waggaa 42tti siqeera. Tarii hedduun keessan seenaa kiyya dhaggeeffattan umrii koo gadi akkasin taatan abdii guddaan qaba. Haa ta'uutii garuu wantan dabarse akka irraa barattaniif wanta har'a keessa jirtan keessatti akka of hin ceephaaneef yoommoo umrii filatamtan barbaadamtan irratti yaada yookiin immoo ilaalcha akka kan kiyyaa kan qabdan yoo ta'e ammuma waraaj jettanii irraa akka buutaniitiif seenaa koo beekuu qabdan qofa ittiin dhukkubsadhee qoricha dhabeen ittiin hin du'e isin immoo ammumaan akka of wal'aantaniif isiniif barreessuu kooti. Dhaloonni kiyyaa magaala aanaa keessatti haati koo barsiistuudha. Abbaan keenyi erga haati koo ijoollee dubartootaa 3 deessee fi booda sababa durba qofa deesseef qofa haadha kiyya dhiisee biyya jireenya isaallee jijjiirratee gaa'ela gara biraa dhaabbatee hanga lubbuudhaan addunyaa kanarraatii darbutti ijoollee koo eessa jirtu otoo nuun hin jedhiin nama nu gaddisiisee abbummaa isaa otoo eegnu yookiin immoo hawwinu har'amoo bor dhufee abbaa jennee isa waamna jennu nu dhiisee deemedha. Kanaaf ilaalchi ilma dhiiraadhaaf hin qabu ganamumaallee gaarii hin turre. Haati kiyya abbaa manaashee abbaa keenyarraatii adda baatus gaa'ela hin dhaabbanne. Haa ta'uutii garuu akka sanyootti yeroo garaagaraa torbanootaaf yookiin immoo baatiidhaaf qofa ilaa abbaa keessan jettee kan nu barsiistu dhiirota hin dhabne. Sanarratti ilaalchi isheen ijoollee dhiiraatiif qabdu abbaa keenya dabalatee gaarii hin turre. Baay'ee ilma dhiiraa tuffatti. Maali dhiiraaf immoo akkana ta'uun jettee warreen hiriyoota isheefillee yaada gaarii hin taane ni qooddi ture. Abbaan manoonni hedduus haati manaan isaanii haadha koo waliin michooma uumteetti taanaan maqaatti kennuun hanga gaa'ela isaanii deeguuf ga'uutti irra gahu. Kun immoo dhukkubadha. Dubartiin dhiira malee jiraachuu kan dandeessu kan natti fakkaate haadha koorraati. Haati kiyyas dhiirri garaa fi hudduu jaallataa mana keessatti kana hin argatu taanaan haadha manaasaa reebaa tumaa nagaa dhawwataa akka barbaadde baatee galuu hin dandeessu. Barattees galmaan hin geessu. Kaayyoo bor nan jiraadha jettu sababa dhiira waliin jiraachuu jalqabdeef addaan kutti. Abbaan keessanis anis yeroo gaa'ela waliin dhaabbannu lamaan keenyi TTI qabna turre. Inni haga digirii haga maastarsiisaatti baratee boqote. Ani garuu otoo isiniin hin guddisuu dippiloomaa barachuun illee baay'ee natti ulfaataa ture. Yoo dhageessan anaaf abbaa keessan irraatii baradhaa jechuun haati koo halkaniif guyyaa nutti himti.
ani hangafadhaam haadha kootiin sirriittiin isheen dhagahaam jechi ishees jecha rabbii jecha uumaa natti fakkaataam haa ta'uutii garuu gorsa haadha kiyyaa dhaga'uun koo hanga umriin koo waggaa 42 guututti gaa'ela malee na dhaabee kanaan booddees abdii gaa'ela godhachuu darbee immoo dhala godhachuu tokkollee hin qabu. Alaa ani doktariidhaaf maqaa doktarummaatiin doktar jedhanii na waamu natti tolaa nan gammadasi. Yeroon manatti galu garuu akka dargaggeessaa kutaa tokko baneen waan hin seenuuf maal ta'a akka obboloota koo yookiin immoo hiriyoota koo kutaa 6 yookiin immoo 7tti dhiisanii gaa'elatti seenanii kaleessa ani isaanitti kolfaa ture har'a immoo dabareedhaan natti kolfanii abbaa manaa godhadhee ijoollee horadhee maatii keessattiin jiraadha ta'ee jedheen natti dhagahamaa. Akkuma dubartiin kamiyyuu jaalalaaf gaafatamtu umrii koo waggaa 13 irraatii kaasee xalayaa jaalalaa gaaffii afaanii barataarraa barsiisaarraa hojjetaarraa hanga gaa'elaatti naaf dhiyaatu jalqabe. Haa ta'uutii garuu gorsa haadha koo garaa koo keessatti waan hin biqilcheef ijoollee dhiiraa hanga deebi'anii ija koo ol jedhanii ilaaluu hin dandeenyetti itti yaadeen arraba qopheesseen uumama isaaniitiin gadi isaanii na cuucaa. Wantan isaan godhe kanas akka gootummaatti galeen haadha kootti odeessaam. Itti dabaluun haati kiyya tooftaa ittiin ijoollee dhiiraa ofirraatiin deebisu na gorsiti gochaatiin illee akkan godhu na taasisti. Kutaa 9 yeroon baradhuu fi kutaa 11 yeroon baradhu rifeensa kiyya akka dhiiraatti si'a 2 ofirraatiin haaddadhe. Kana gochuu kootti anis gammachuu nan qaba haati koollee ni gammaddi. Kana yoo goote dhiirri dubartii rifeensa hin qabne waan hin jaallanneef sittiin siqani naan jetti. Anis nan gammada. Haga tokko narraatii fagaatu rifeensi koo immoo amalumaan dafee biqila natti deebi'u. Kanaan ijoollee dhiiraa salphisaa ifachaa garee dubartoota ijoollee dhiiraa jibbaniillee uumeen ofirraa faccisaa barnoota koo haga kutaa 12ttiin xumure. Maddii barnoota kootti immoo haati kiyya barsiistuu waan na turteef abbaan koollee ijoollummaa kootti na qayyabachiisaa waan na tureef hangan kutaa 12 xumurutti barattuu giddu galeessaan ture. Bareedina simboo umuriidhaanis ta'e uumamaatiin rabbi namaaf kennu nan qaba. Rifeensi koo luuccaa dafee guddatudha. Haa ta'uutii garuu ani akka dubartiitti guyyaa tokkollee kunuunseen hin beeku. Fuula koofillee akka dubartiitti wantin dibadhu wantin kunuunsi hin jiru. Haa ta'uutii garuu dubartoota keessaa akka rifeensa kootti kan bareedu akka fuula kiyyaa ifee bareedina uumamaatiin kan goonfamu barbaaddanii hin argitanii. Yeroon yuunivarsiitii seenu akka yeroo kanaatti dubartiin hunduu garaa jabaattee surree hin godhattu. Ani garuu surree nan godhadha. Gariin akka dubartii ammayyoomteetti na ilaalu, gariin immoo akka dubartii safuu cabsiteetti na ilaalu. Koffiyyaa keeppiillee dabalatee nan godhadha. Fuullees nan godhadha. Akka ijoollee dhiiraatti miila kiyya gargar baneen deema. Harka koo giphii keessa kaawwadheen dubartii magaalatti dhalattee magaalatti guddatte warri ishee biyya hambaa daawwachiisanii gara biyyaatti deebisaniin fakkaadha. Ijoolleenumti gaaffii jaalalaaf natti dhiyaatanillee ijoollee magaalaa raapparootaa fi ani araada yookiin immoo abshaala dha'uuf jedhanidha. Haa ta'uutii garuu isaanumaan iyyuu ofitti hin butu. Baay'een isaan tuffadha. Waa'een koo hedduudhaaf keessumaa yeroo yuunivarsiitii baradhu bitaa itti gala. Barnootaan illee ani qaxaleedha. Baradheen yeroo eebbifamnu carraa barsiisummaa yookiin immoo leekchararii achuma keessatti argadhe. Hanga kanaatti na amantanis na amanuu baattanis dhiirrin jaalalaaf ofitti bute tokkollee hin jiru. Kabajni durbummaa kiyyaa fudhatamuu miti. Dogongoreen bakkattiin hammatame hin qabu. Mana kireeffadhee qofaa kiyya jiraachuun jalqabe baheen nan gala. Sa'aatii kanatti haadha kiyyaan ammoo maaltu naafe yeroon jedhuuni. Obboloota koo dubartoota kolleejjii xumuranii dhiira hedduu waliin hariiroo uuman waan argitee itti aartuuf maal ta'a atillee tasgabboofte naan jetti. Umurii koo waggaa 23tti ammallee haati koo tasgabbaa'ii nama
beekamaa maqaa qabu humna qabutti malee abbuma fedhetti heerumuuf hin ariifatiin naan jettee. Waggaa tokko qofa barsiisummaadhaan ergan hojjedhee booda carraa digirii lammaffaa kan baradhuudhaaf gara magaalaa Finfinneetti ergame. Sa'aatii kanatti ijoolleen barnoota digirii lammaffaa akka waliin barannuuf walitti qabamne amalaan baay'ee namatti tolu. Yeroo gabaabaa keessattis dafnee hundumti keenya walii gallee keessaa garuu tokko waliin mooraa tokko keessaa waliin kireeffannee waliin baana waliin gallaa. Amalli mucaa kanaas baay'ee namatti tola. Umriidhaan lamaan keenyayyuu qixxeedha. Kan inni na caalu hojjaadhaan qofa. Maarreegaa waanuma waliin oolan wajjin wal fakkaatu jedhama mitire. Gurbaan kun jimaa ni qamaa tamboollee ni aarsaa. Waliin baheen waliin wanta galuuf guyyaa tokko qabadhu naan jedhe. Anis as achi otoo hin jedhiin mee kun immoo maal jedheen nan jalqabe. Barnoota digirii lammaffaa barachuu jalqabeen baatii 4 keessatti araadaawwan kanneen akka tamboo, jimaa fi biiraa dhuguu nan jalqabe. Yeroo qormaanni jiru biiraa manatti binnee yookiin mana koo yookiin immoo mana isaa waliin buluullee itti fufnee otuma jennuu guyyaan dhuma seemisteeraa jala gahee. Qormaata seemisteera jalqabaa kan dhumaa akkuma qoranneen har'a sirriitti gammaduu qabna naan jedhe. Anis gammachuusaa dhugaatii hedduu dhuguu waan hin barbaadeef lamaan keenyi gadi baanee dhugne. Hoteeluma dhugne sana keessatti siree kireeffannee ani baay'ee of gateera, inni garuu of yaadata. Guyyaa kana naaf karoorsee waa'ee seenaa jaalalaa tokkollee otoo waliin gaafatiin kabaja durbummaa kiyyaa waggaa 24ffaa koorratti hiriyaa koo kuni fudhatee dhiiga xiqqoo copha yeroo argu sobdeeti moo dhuguma durbummaa keetiin hanga yoonaatti turtee jedhee na gaafate. Anis dhiiran beekuu machaa'us ani si amaniin ture maaliif akkana na gootee jedhee yeroon gaafadhuuni bari ani dhiiradhaa miiraan qabaa hangam gochaa fi dubbiin kee dhimma kanarratti ofirraa nama deebisus guyyaa kana garuu hin dandeenye. Wanta ajaa'ibaa immoo sirratti nargee hanga gaa'ilaattiyyuu otoo waliin deemne na hin gaabbisiisu jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti ani dhuguma gaa'ilaaf na barbaaddaayii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni eeyyeen dubartiin kabaja ishee fudhe caalaa gaa'ilaaf dubartiin ani barbaadu maaltu jira sirriidha. Anis maatii koo nan gargaara, haa ta'uutii garuu wanta hundumaa waliin madaalchisne ni jiraanna naan jedhe. Anis fuudheen yaada kana haadha koof dhiyeesse. Haa ta'uutii garuu haati koo gonkumaa narraan fudhanne. Akkamittiin dhiira qixxee keetti heerumtaa? Dubartiin kan ishee caaltu filatti malee kan ishee qixxee ta'e waliin akkamiin jiraattaa? Abbaa keedhaaf tuffii kan na keessatti biqilche qixxee lamaan keenyiyyuu TTI'tiin walitti dhufuu keenyadha. Hanga xurii qeensaatti isan ilaaluun ture jettee naaf deebiste. Yeroo kanaanis waliin ciiseera. Kabaja durbummaa koollee fudhateera yeroon jedhuuni kabajni durbummaa kufaniiyyuu nama jalaa baddii sadarkaa kanarra gahanii kanatti dhimmi boo'aniif hin jiranii. Lamuu lammataa nama kana of maddii hin dhaabiinii lakki isattiin heeruma yoo jette garuu kanaan booddee bakka ani siif qabu bakka obbolaa keetii naan jette. Anis yeroo kanarraatii kaasee gurbaa kana gaa'ilaaf jibbus haa ta'uutii garuu yeroo hafee waggaa 2 guutuu isa waliin hin dabarse. Akkan isatti heerumne waan hin beekuuf gidduu gidduutti dhiirota gara biraatti illee siiqeen gaa'ila waliin dhaabbachuuf fedheen haadha koo mari'achaa ture. Anaan kan na gaafatan ijoollee dhiiraa namaddii sadarkaa koorra jiranidha. Sadarkaa kootiin ol kanneen jiran dubartii akka koo hin barbaadanii. Isaan kan isaan barbaadan dubartii umriin ishee waggaa 20 gadi barnootarra jirtu, maatii bira jirtu fi kanneen kana fakkaatanidha. Barnoota digirii lammaffaa kiyyaa akkuma xumureen akkanuma kanneen na dursan yookiin immoo hangafan gaaffii jaalalaarra darbee gaaffii gaa'ilaallee naaf dhiyeessaniiru. Akkuma baratame yaada koo anis haadha koofiin dhiyeessaa. Siif kan siif malu abbaa qabeenyaa yookiin immoo nama barnootaan digirii isaa hojjetedha. Hanga kana fiduu hin dandeenyetti gab jedhii guyyaa dhiirri akkanaa siif dhufu taa'iitii eeginaan jechaa turte. Asiin miirri qormaataa addaa natti ergamu. Asiin immoo haati koo gaa'ila jala dafee
yakkan galleef dhiibbaan irratti gootii. Yeroon waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii jechaa deemee akka haati koo barbaaddutti dhiira argachuu hin dandeenye. Barnoota maastarsii kiyya xumureen waggaa 4 ergan fixee booddee garuu ijoolleen dhiiraa natti siqanii fi gaaffii jaalalaas ta'e gaaffii magaa ilaallee naaf dhiyeessaa jiran sirrii fi dhugaa garaa isaaniitii akka hin taane naaf galaa dhufe. Yaada haadha koo dhiisuun barbaade. Maali haati koo dhaabbiitti na hambisuuf immoo jedheen haa ta'u jedheen dhiira gaa'ilaaf na barbaaduuf harka kennuun barbaade. Haa ta'uutii garuu umriin koo waggaa 29 yeroo guutu dhiirrin waliin jiraachuu murteesse. Bar ati rifeensa 2 biqilchiteettaa erga muuxattee fixattee booda dadhabbii kee anarratti hurgufachuu fidhamoo jedhee waggaa tokko mana tokko keessa erga waliin jiraannee na didee. Na diduu qofa otoo hin taane biyya sagalee dubartii waggaa 19 barnoota maatirikii kutaa 12ffaa xumurte fuudhee mooraama ani keessan jiraadhu keessa waliin jiraachuu jalqabe. Mootummaan mana koondominiyeemii waan nuuf kenneeruuf rakkoo manaa hin qabu. Yeroo sanarraatii kaasee 100% nama qixxee koo ta'etti illee heerumuu barbaadeen ture. Haa ta'uutii garuu argachuu hin dandeenye. Waggaa tokko, waggaa 2 yaalee hin arganne. Otuman jedhu umriin koo waggaa 34 guute. Si'a kana carraa argadheen barnoota digirii 3ffaa kan baradhuuf gara mooraa yuunivarsiitii Finfinneetti ammas si'a 2ffaaf nan ergama. Haa ta'uutii garuu bakka kanatti wanti addaa na mudate. Carraa iskoolaarshiippiidhaan biyya Yuugaandaarraa dubartiin akkuma koo barnoota digirii 3ffaa barachuudhaaf gara yuunivarsiitii Finfinnee dhufte ni jirti. Isheenis akkuma koo gaa'ela hin dhaabbanne. Gaa'ela dhaabbachuu dhabuu qofaa miti. Gaa'ela dhaabbachuullee hin barbaaddu. Dhiira waliin jireenyaan feetu. Asuma magaalaa Finfinnee keessatti wantoota hin taane hedduu na barsiiste. Dhiira yoon barbaade miira kiyyaa fidha. Miira koo immoo maashinni kun narraa godha waan na ta'eef dhiirri dhimmatti na barbaachisu hin qabu naan jetti. Amalli koo dafeen namatti maxxana. Wanti namni godhus keessumaa waan haaraadha yoo ta'e beekuu baruudhaaf fedhii guddaan qaba. Ishee wal bareen natti dubbattee otoo isheen gootuu argeen anis gochaa sana deebisee gochuudhaaf torbanillee natti hin fudhanne. Meeshaa tokkoon yeroo dheeraadhaaf ergatti fayyadamnee booda anaa fi isheenumtillee miira walii baasuuf waliin ciisullee eegallee. Haa ta'uutii garuu yeroo booddee isheenis anaaf meeshaa gara biraa biyya isheetii naaf fiddee dhufte. Kanaan itti fufuun qabu jedheen meeshaa sanas dhiiseen ishees dhiiseen namuma na waliin barnoota gara biraa barnoota digirii 3ffaa barachaa jiru tokko waliin hariiroon hin jalqabe. Inni immoo walakkaa biyya keenyatti walakkaa immoo biyya hambaatti waan baratuuf carraa yeroo dheeraa argachuu wanta hin dhabeef hariiroon keenyi fagoo waliin hin deemne. Kanaan meeshaa isheen naaf fidde kana naannoo waggaa tokkoof walitti fufinsaan hin fayyadame. Meeshaa sanaan yeroon fayyadamu miirri koo baay'ee ulfaachuurraa kan ka'e haga daqiiqaa 30 yeroon qaama koo keessa tursu nan qaban ture. Waggaa tokko booddee utuun fayyadamuuf jedhu ariifadheen mana fincaanii keessatti meeshaa sana sokkeettiin qabsiise. Harki koo ji'aa akka ture garuu of dagadheen ture. Battaluma elektirikiin yeroo na qabatu naasuu lafa kana galagalchuun naheen meeshaa sana ofirraa buqqiseen lafatti dhahe ni cabe achumaan nan dhiise. Sanaan booddee barnootaanis gara waggaa 3ffaa yookiin immoo riisarchiitti yeroon seenu sa'aatii kanatti obboloonni koo dubartoota lamaan ijoolleen isaanii gurguddatanii ganna boqonnaadhaaf ana bira dhufu. Yeroon isaan ilaalu inaafuu abbaa manaawwan isaanii yeroon ilaalu inaafuu nama haadha manaaf abbaa manaa wal qabatee deemu yeroon ilaalu inaafuu ni jalqabe. Yeroo kanattis ture haati koo kan boqotte dhukkubsattee baatiiwwan muraasni yeroo hafu dhiiruma argiteetti heerumi har'a bor otoon siin jedhu mana qullaatti anatu si hambise jechuun gorsi yeroo booddee na gorsaa turte sirrii akka hin taane ishumatu ragaa naaf ba'e. Barnoota koo waggaa 4 walakkaatti dafee ofirraan fixe. Haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee haga har'aatti dhala godhachuufillee dhiira naaf hin malle waliin ciisuu hin qabne waliinillee yeroon ciisu firiin naaf dhufuu didee dhala godhachuu hin dandeenye.
Gadi deebi'een dhiira umurii waggaa 21 waliin ciiseera. Ol darbeen immoo dhiira waggaa 60 waliin ciiseera. Tarii nan argadhaa jedheen dhiira waggaa 40 waliinis ciiseera. Haa ta'uutii garuu argachuu hin dandeenye. Wantoonni umurii koo keessatti na gaabbisiisan inni jalqabaa maali yoonaan jettan kutaa 10 booddee darbeen barachuu koodha. Kutaa 10 booddee darbanii barachuun gaarii miti jechuu otoo hin taane erga baratanii bakka dhumaa gahanii booddee keessumaa akka koo yoo ta'an dubartiidhaaf kan barbaachisu barnoota qofa otoo hin taane jalqaba irratti maatii uumuudha. Dubartiin umriin ishee geenyaan maatii uumuu qabdi. Kanaan ala kabaja hin qabdu. Anaan maqaa koo ulfeessanii kaasu duubatti garuu fakkeenyi dubartii alaleetiif ka'u kan koodha. Kaanillee miti kanneen na waliin hojjetan kaleessa yeroon mooraa yuunivarsiitii keessatti baradhu darbee immoo haayiskuulii irratti yeroon ture waa'ee koo waan na beekaniif dubartii qarree taatee hafte otoo hin taane dubartii qeerroo taatee hafte akka dhiireenaan jedhu. Yaadumaafillee namni jaalalaafis haa ta'u gaa'ilaaf yoo na barbaadu barisheen umriin ishee waggaa 60 darbeera jechuun natti odeessu. Kan nama gaddisiisu immoo umrii koo waggaa 36 booda rifeensi adiin yookiin immoo harriin guutummaatti biqilee rifeensi koo walakkaan harriidha. Umriidhaan illee har'a dubartii waggaa 42 otoo hin taane nama seeraan na ilaaleetiif dubartii waggaa 60 fakkaadha. Wantan haga ammaatti dhala hin arganne hin heerumne otoo hin taane wantan amma dhala koo argeeru isaanitti fakkaata. Ani garuu gaa'elallee hin dhaabbanne. Akka dubartiitti kabajameen jaarsillee naaf hin ergamne. Haati koos gorsi ishee gaarii akka hin taane dhumarra geessee barte. Jireenyi kiyya garuu ni bade. Kanaan booddees abdii tokkollee hin qabu. Har'a kan hin fedhu kabaja namni naaf kennaa jiru miti. Har'a kan hin fedhu maqaa ittiin hin waamamu miti. Har'a kan hin fedhu daa'ima xiqqoo qabaachuu, maatii xiqqoo uumuu. Eenyullee umrii isaa ganamaa keessatti akka barbaadetti uumuu kan danda'u. Obboloonni koo lakkii booddee ni gaabbita lafa fuutuu hin qabdu otoo naan jedhanii yoon dhabe dhala tokko da'een hin guddifadha jedheen isaanittillee qoosaan ture. Haa ta'uutii garuu sun har'a anaaf hin danda'amne. Mana yaalaa deemees yaaleera. Bifa saayinsawaan haala naaf galuu danda'uun natti himanii abdii na kuchisiisanii. Anis wanta kana gochuun dadhabeera. Miirri kiyyas fedhii of keessaan qabu. Keessumaa maashina sanaan ergan qaama koo tuqe booda qaamni koo anaaf iyyuu ormadha. Gita namaatiin malee gita maashinaatiin kan garaa nama gahu argachuun hin danda'amu. Kun immoo nattaafu jedheen yerooma sanan ofirraatii dhaabee tarii lubbuun kooyyuu kanaan darbee maqaan ta'an ture. Ergan du'eellee namni kanaan duute jedhee maqaa na balleessa ture. Sun jiila natti ta'eera. Bakki dubartiin tokko dhalattee gahuu qabdu bakka ani har'a irra jiru miti. Bakki dubartiin tokko dhalattee gahuu qabdu bakka dubartummaan ishee madaalu ijoollee isheetiin akka hindaaqqoo wucii haati ofitti naannessitee ciistu ijoollee ofii ofitti naannessanii mana ho'aa keessa jiraatuutu bakka gahamudha. Bakki nani jiru homtuu waan tokkoyyuu keessa waan hin jirreef kan dursu kana isiniin jechuun barbaada. Tuffiin kiyya karaa haadha koo dhufee abbaa kootiin dabalamee ilma dhiiraaf hin qabu kanaan nagahee kana ni dagadhe ilmi dhiiraa akka na dhalchee fi karaa seera na barsiisuu akka inni danda'u anaaf abbaa manaa anis dhiira dhalcheen biyyaaf kan lolu biyyaaf kan dhaabbatu bakka buusuu akka hin danda'u dagachuu kooti. Bakka ilmi dhiiraa hin jirretti dubartii miti biyyi kabajan argattu. Dubartiin ilma dhiiraa ganama keessa tuffattu jalqabni ishees ta'e xumurri ishee hin bareedu. Bu'aa bahii akkana fokkisaa keessa dabarti. Tarii amaloonni garaagaraa jaalala keessattis haa ta'u gaa'ila keessatti karaa dhiiraas haa ta'u karaa dubartootaa mul'achuu ni danda'a ta'a. Haa ta'uutii garuu wal danda'anii furanii abshaalummaa of keessaa baasanii waliin jiraachuudha malee seera uumamaa diiguun seera uumamaa tuffachuun muka gammoojjii qixxa lamaanitti gogde akka koo nama taasisa. Kaan miti miira salphaallee akkan dhabu na taasise. Har'a namoota gurguddaa waliin hin hojjedha. Haa ta'uutii garuu maqaan kiyya duubaan waamamu sareefiyyuu hin kennamu. Fuulduraan na kabaju duubaan immoo akka sonsaa yookiin immoo kaannisaa na hiddum. Dur sirrii miti jedheen dubartummaa kootiin sadarkaa barnoota kootiin dandeettii barnoota kootiin of nan bokoksa ture. Har'a garuu yeroo yaadu jechoonni isaan irratti darbachaa turan guutummaan isaanii sirriidha.
Toora sooshaal miidiyaa kanarratti guyyaadhaa gara guyyaatti baay'achaa kan dhufan mirga dubartootaaf ni mormina jedhanii dhiira kan jibban dhiira jibbitoota hedduu beektota fakkaatanii afaan faranjii liqeeffatanii abshaala fakkaatanii gaa'ela nama hedduu keessa kan seenan dubartiidhaan kanan godhiin kana gochuu keerra du'uu siif wayya jechuun dubartii gaa'ela keessatti seeraan ilmaan ishee guddifachaa jirtullee yeroo daandiirraa tiikaachisan ija keenyaatiin ni argina. Dhiirri akkana siin jennaan maaliif jala teessaa? Atisaaf hojjettuu manaa isaatii ittoo dalaguuf sana jala teessaa. Innis baratee atis baratee jennaan qixxeedhaa ofii gadi jedhee haa dalagu kanati hojjettu innis haa hojjetu jechuun bakka dhiiraaf hin malle kan kaa'an kan geessan dubartii hedduuf illee qorumsa kan ta'an lakkoofsa hin qabanii. Warreen kun jaallattanis jibbitanis kanani kaleessa ture keessa warra jiranidha. Anattis natti fakkaachaa dubbachaa mormaa dubartiif kan hin dhaabbadhe natti fakkaata ture. Tarii yaada kootiin gaa'illi adda bahee jiraachuudhaa baatus yaada dogongoraa dubartoonni ani gorsi garuu lakkoofsa hin qabanii. Haa ta'uutii garuu isaan otoo hin taane dogongorri kaleessas har'as anadha. Inni sirriin seera uumaa eeguudha. Dubartii fi dhiirri bakkatti qixxee ta'anitti qixxeedha. Bakkatti wal caalanitti garuu wal caalu. Haalli jireenyaa wal gargaaruun barnootaa fi kanneen kana fakkaataniin sadarkaa dubartii fi dhiiraa tokko godhanis haa ta'uutii garuu gaa'ela keessa yeroo seenan abbaan manaan ofii maddi galii isaarree kan dubartiitiin gadi otoo ta'ee inni dhiira guddaadha kabajamuu hangafamuu qaba. Kana ta'uu baannaan garuu seera uumaatu cabaa. Akka koo maseenanii hafuutu jiraan dhaamsaan isiniif qabu. Bakkan dogongoretti bakkan safuu dubbadhetti na of kolchaa jecha ana obboleettii keessan Naayiroobii Keeniyaarraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.